Ruttiyanii akka hermeellaadhaanii hin affanne yookiin immoo hermeellaadhaan hin agganne dubbattee jirti yoo immoo kakattee jirti mucaa isheetiini yookiin immoo akka amantii isheetti dhugaa rabbiitiin kakattee jirti jechuudha. Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurree tubii jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha orooni mana kanaaf haaraa taatanii like subscribe gochuudhaan maatii gurree ta'uudhaan na jajjabeessaa please viidiyoo gaafa laaltan namni kamiyyuu like godha. Ay oromoo jee abi like godha oromoo maali harki keessanii sin ukkubaa dhugaa rabbii. Egaa ruttiyanii mucaa isheetiin yookiinis immoo rabbiin akka amantii isheetti dhugaadhaan kakattee jirti jechuudha. Hermeerraadhaan hin agarre yoo immoo hin affanne nuti anis Efreemis 100% daaniinis 100% wanta kana nuti hin goone nuti qoosaa fi asbaanee viidiyoo hojjenne ni sobu seene dhugaadhaan seene jettee kakattee jirti. Namni tokko mucaa isaatiin yookiin immoo akka amantii isaatiin yoo kakate wanta sana hin goone jechuudha. Innaa ruttiyyeen guyyaa kaleessaa kan isheen kakatte mucaa isheetiinidha. Sanaaf iyyuu ruttiyyeen hermeellaa yookiin immoo haadha manaa Abrish ishee lammaffaa hin dhoksine jechuudha. Kanaaf hermeellaanii amma taa'ee gaafa yaadu maalidha beektu hordoftoota kiyya. Yeroo utuu hermeellaan hin badiin dura Rutaa fi Abrish wal arganii sixootaallee kennitee fi akkasuma immoo qanii tokko immoo mana ufuu hin danda'u. Yeroo mana ufuu miirri koo miira gaarii natti hin dhagahamu jedhee Abrahaam viidiyoo keessatti dubbatee ture. Baay'ee sakaffa'ee akka nama boo'uu ta'ee ture. Maybe hermeellaanii Abrahaam akkas ta'uusaa argitee Rutaallaa ammayyuu jaalala isaa hin xumurre ammayyuu isheerraa addaan ba'uun barbaanne keessisaa jettee maybe ofii ishee of oksitee jirti ta'innaan jaa hordoftoota kiyya. Dhugaa rabbii maaliif akkasitti xaraxaruunis gaariidha. Maybe mucaan kun hermeellaanii bakka ejaa inni miirri isaa jeeqamuu fi ofii ishee jaalala kana keessaa ba'uuf yookiin akka amantii isheetti akkuma kana dura jee tsabala deemtee ta'a yooyin immoo bakka Abrahaam irraa cituuf jecha bakka biraa deemteetti ta'a malee dhugaa rabbii kana namni fayyaan akkasitiin hin dhokatu kaa. Dhugaa rabbii Rutaa fi Daanii fi Efreemii hermeellaadhaan hin dhoksine taanaani hermeellaanii karoora ofii ishee yookiin immoo yaada ofii ishee qabdi jechuudha. Dhugaa rabbii kana akkasitti fudhadhaa malee Rutaan mucaa isheetiin kakattee jirti. Kuni haa ta'u ishii bakka akkuma jirutti jechuudha. Gini buzeen maaliif akkas taati? Wene kabbaadidha garuu sayyuu akkasii rabbi namaan kenniin jechuudha. Maaliif akka masaanuu isheetti ilaalti buzeen amma Rutaadhaan jechuudha. Rutaan ikkoo badii hin qabdu. Badii kan qabu dursas Abrahaamia. Maaliif rutiyyeen ulfataatee tokko inni koo dubartii faana akka tokko ta'a jechuudha. Innaa mucayyoon kun gisee ulfataatee ulfata'anii immoo jira miirri namatti dhagahamu jira. Sanaafi kana hundumaa keessa darbitee erga deessee booddeellee Abrahaam badii babballeessaa ture. Sanaaf obboleessa isaanii amalee kan badii qabu Rutaa miti. Rutaanii ulfataatees ta'ee erga deessee booddees ta'ee dhugaa rabbii kana dhiira kana hin jaalladhe jettee asiin baane. Dastaa bichaatu sin jaalladhe jedhee yeroo ammaatti ishee rakkisaa jira malee jechuudha. Isayyuus hin taqabbalu jettee jaalala kan isaa diidaa jirti hin fudhadhu jettee. Kanaaf badii kan qabu Abrahaam malee Rutaa miti. Buzeen immoo maaliif akkas taata? Maaliif akkas taata? Utuu ta'ee jara kana araarsuu akka obboleessa kee Deef jechuudha. Dhugaa rabbii obboleessi isaanii kun Deevi yaada gaarii qalbii gaarii qaba. Maaliif lamaan isaaniiyyuu akka iddoo tokko ta'anii mucaa isaanii li'uulee akka isaan guddifatan barbaada jechuudha. Nuyi illee hordoftoonni kanuma barbaanna. Rutaa fi Abrahaam walitti deebi'anii mucaa isaanii akka guddifatan mucaan isaanii obboleessa yookiin obboleetti akka argatu la akka lammaffaa dahan barbaanna malee akka isaan adda bahan miti. Dhugaa rabbii hermeellaa fi Abrahaam hin ta'u. Maaliif yoo jettanii amma
Abrishii amala gadhee qaba. Maal yoo jettan deemee dubartii faana akkas bakkeetti akkas ta'uu barbaada waan ta'eef kun immoo amala waan ta'eef borreettuma hermeellaa fuudhellee akkasuma ta'a.